Viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaatii adaraa keessanii hojiirra oolchaa isiniin jechuun barbaada. Keessattuu ijoolleen amma beeruutiin keessa jirtanii nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin teessanii. Laayikii gochaa kottatuma ol seenaa dursa jalqaba yeroo dhuftan laayikii godhaa. Laayikii keessantu ijoollee baay'ee bira ga'a. Ijoolleen keessattuu amma biyya beeruutiin keessa jirtan jechaadha. Isin ilaallata jedhee waan yaaduuf akkasuma ijoolleen biyya biraa illee jirtan hiriyoota keessanitti illee himaa isiniin jedha. Yeroo kana keessatti imbaasiin baaseeraa galmaa jedhamee kan baafamee jiru gubbaarrattan isiniif himuu dhufe. Yeroo kana akkasiin galmooftaniidhaa fi wanti kun maxxanfamee jira. Ijoollee baay'een akka galmooftan jechaadha. Keessattuu warri paaspoortii hin qabne, hiqaamaa hin qabne maqaa keessanii amma maqaa abbaa keessanii hanga akaakayyuu keessanitti galmeessitanii warrattanii lakkoofsa bilbila keessaniillee galmeeffattu jechaadha. Maaliif seetan gaafa xiyyaarri balallii eegalee namoonni kun yoo galmaa'an hundi keessanuu gaafa galmooftan xiyyaarri balallii gaafa eegale namoonni akkasittiin taraa irraa ijoollee keenya gara biyyaa galuu danda'u jechaadha. Kanaaf yeroo keessanitti fayyadamaa isiniin jedha. Fakkeenyaaf ani akka kootti hin galmoofne jechaadha. Maaf ani hin galmoofne seetan aangoo guyyaa lama gidduutti naaf kutti jedhee waan yaaduuf jechaadha. Dursayyuu otoo naakutti jedhuun akkashiin naakuttee galuudha akka itti wanti kun ta'ee ani galuun kiyyaa fi daandiin cufamee jechaadha. Kanaaf nagaan hin bu'a fakkaataa xiqqooshi hammuma wayyaa kaleessa galgala halkan irra baay'ee tokko baay'ee dhukaasa akka malee ture. Sana keessatti garuu homaa miti isiniin jedha. Akka duraa sana lubbuu namaa balleessuu osoo hin taane mana keessaa deemaadha kan isaan jedhanii rukutaa jiran jechaadha. Ijoollee baay'een immoo keessatti warroonni baadiyyaa jirtanillee sodaachaa jirtu. Egaa waaqayyoon waa eegu nu haa tiksu isiniin jedha. Abshir homaa miti. Mana keessaa baadhaniituma dhufanii rukutu malee dheengaddas ta'ee kaleessas ta'ee galgala nutti himtee waarratteeti sodaatina sagalee yoo dhageessanii hin dhufna jedhanii akkuma isheen jette sana si'aatuma sanatti dhufan jechaadha. Kanaaf obboloota kiyyaa adaraa keessan galmaa gara wasaappiitiin galmaa jechaadha. Gara wasaappii buufadhaa warri hin qabnes buufadhaatu galmaa isiniin jedha. Yeroo keessanitti fayyadamuun isin barbaachisa jechaadha dhugaa rabbii. Keessattuu ijoollee baay'ee rakkoo keessa jirtu amma baay'ee kan rakkatan baay'ee isaanii jira. Kan madaami isaaniirree mana namaatti gattee kan ijoolleen meeqa ta'anii bakka tokko jiran jechaadha. Ijoolleewwan nama 5 ta'anii bakka tokko jirraa jettanii koomentii naa barreessitan jechaadha. Wasaappiirraan fayyadamaa isiniin jedha. Isinis wasaappiirraan galmaa gaafa galmooftan kuni dhimmisaa dhimma madaamii keessan hin ilaallanne. Dhimmisaa dhimma bakka mootummaati waan ta'eef mootummaatu baase waan ta'eef mootummaa biraa ba'ee jedhanii hin baasidha. Galmooftanii waarrattanii taraa mootummaa sin galcha. Kaffaltii kamirraayyuu sin bilisa jechaadha. Wanti sin kaffaltan hin jiru mootummaatu sin gasha. Isa kanaaf isin immoo dhimma ishii ilaallatu miti jechaadha. Waan ishii ilaallatu miti galmaan isiniin jedha. Adaraa keessan galmaa gara wasaappiitiin galmaa akkasuma galmaa'uudha. Bilbilli keessanillee sin galameessuu dida yoo ta'e guruupiin hin jira waan ta'eef isa keessa yookaan immoo anumti tunillee sheerii isinii gochuu hin danda'a jechaadha. Seentanii waarrattanii galmaa'uu dandeessu jechaadha. Haada godhattanii. Kanaaf akkasii isiniin jedha yeroo keessanitti fayyadamaa. Obboloota kiyyaa rakkoo irratti rakkoon akka isinitti dhufne jechuun barbaada. Maaliif seetanii namoonni sagalee nuu ta'u irra duubatti waan jedhaniif eegammoo asiin furmaanni xiqqoo argame jedhameetoo dubbatame. Kana yeroo keenyatti fayyadamneetoo galmaa'uu nurraa barbaachisaa jechaadha. Inni kun ga'ee kiyyaa ga'ee keessanii isiniin jechuu barbaada. Maaliif seetanii yeroo ammaa kana keessatti yaa'u yoo nagaan bu'ee warroonni hojjetachuu barbaadan itti fuftanii hojjetachuu dandeessu. Warri immoo hin barbaadu galuun barbaada warri jettan akka kiyyaa warri galuu feetan jechaadha. Kutattanii warri kaatan galmooftanii galuu dandeessu jechaadha. Warri ishii sin gattee warri sin bira ishii bira hojjettan sin gattee hojjisiiftuun keessan biyya biraa sin biraa deemte yookaaniif immoo achumattuu iddoo sinirraa jijjiirrattee kophaa keessan teessani.
isin dhugaa rabbiiti galamaa gara biyya keessanii galaa jechaadha. Akkamittiin hangalaa galmaa iddoo kiyyan beekuu bootaa kiyya akkamittiin beeku yoo jettan jara bira hojjetta sun iddoon kun maal jedhama akkamitti lookeeshinii ergamaa jedhaati ijoolleedhuma isaanii yoo gaafattan ijoolleen isaanii xixiqqoon kun akkaataa ittiin lookeeshiniin ergamu sinitti himuu dandeessi gara wasaappitiin jechaadha. Taaskillee qabattanii gara magaalaa kanarree dhuftanii galuu dandeessu jecha isa kanas siniin jedha obboloota kiyyaa. Kanaaf kun nu barbaachisaa yeroo kanatti sagalee walii taanee too wal gargaaruun inni kun nu barbaachisa siniin jechuun barbaada. Waan ani irraa argee fi waan irraa dhaga'e dursallee hin amanuu hin fudhadhu ture. Garuu amma immoo waan tokko waan ani argeef wanti kun namoota tokko jalaa bilbila kaasanii jiru jedhanii. Bilbilatti dawwaluu hin naqina galmaa ubichaa galmaa baqa barreeffadhaati maqaa keessanii amma hakayyuu keessanitti akkasuma immoo naannoo jirtanillee yoo beektan barreeffadha naannoo sana hin beektan taane maqaa keessanii lakkoofsa bilbila keessanii yoo barreeffattan isumarra dhaabatanii too gaafa si waaman bilbila keessanii bilbilanii bakka keellee si gaafachuu danda'u jecha ijoolleen bootaa jiranillee hin beekne baay'eetu jira waan ta'eef warri immoo yoo nagaan bu'ee hojjetannaa uumaa miti jettanii keessa lallaaltani lallaalaa okeesin lallaalati yoo nagaan bu'ee hojjetachuu dandeessu jechaadha warri galuu barbaannu hin gallasiniin jechuu fedha kanaaf yeroo keessanitti fayyadamaa haalli lola biyya kanaa ani waan irraa beeku hin qabu galgala kan isaan dhufan jechaadha yeroo hundumaa galgala hin dhufu maaliif akka ta'e hin beeku guyyaa amma guyyaa har'aa keessatti baay'ee nagaa dhomtuyyuu hin jiru wanti tokko hin jiru inni kaleessa halkanii immoo baay'ee tokkochaadha baay'ee sagalee dhumti isaallee dhugaa rabbi akkatti gadi ciifnu kan dhabne jechaadha. Maaliin biyya ormaa keessatti sammuun nu cannaqamu kanaa mannaa gara biyya ofii galuudha carraa ofii argame. Ani immoo waa tokko na dhibe bar xiyyaarri ishumta siyasee dhuftu tuni maali nan argaa naaf keenya xiyyaarri dhuftee qubatti biyya biraarra Itoophiyaa akkamitti dhufuu ni eegalle. Ijoolleen keessattuu warroonni hin baasitti dhiyaatanii yookaan dubbistan yoo jiraattan dhugaa keessan natti maachaadha ijoollee kana biraan hin kaasiniin jedha guyyaa xiyyaarri balallii eegalee jecha dhimmi kun dhimma madaamota isaan bira ta'anirra bilisa waan ta'eef wanta kana carraa kanatti ijoolleen kun dirqama fayyadamuu qabdi ijoollee baay'ee rakkachaa boo'aa jiru bakka uffatallee dhabanii waan nyaatan bakka ciisan micoon tokko dhugaa rabbi lafa ciifnadhan kana isaa wajjin lafa ciisu jechaadha amma immoo kanaan booda torbee lamaan kanaan booda ganna dhufa ganni gizee dhufe immoo laala ganni biyya kanaa akkatti qorru kanarra immoo dhukkuba bira dabalachuu danda'u waan ta'eef isa kanatti dharaa keessan carraa kanatti dhaloonni kun fayyadamaa siniin jechuun barbaada baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja obboloonni biyyoota garaagaraa teessanii sagalee kana dhaggeeffatan hiriyoota keessanitti himaa viidiyoo kana laayikii godha ijoollee baay'ee bira haa ga'u sheerillee godha hiriyoota keessaniif siniin jechuu barbaada yeroo gaarii naaf qabaadha. Yeroo gaarii naaf qabaadha baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja baay'ee surtii gaarii viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti ciao.